Namoonni hedduun keessanii gaaffii garaagaraa kan isin na gaafachaa jirtan hin jirtu. Kanaafiyyuu viidiyoo kana hamma dhumaatti yoo dhaggeeffattan gaaffii keessaniif deebii argachuutii dandeessu isiniin jedha. Ashamaa harka fuunee hordoftoota koo nagaa lafa jirtanitti isiniif haa ta'u jechaa akkam jirtu nagaa keessanii nagaadha rabbiin haa galeetu. Isinillee lafa jirtanitti nagaa guddaa qabaadhaadha. Haaraa kan dhuftan immoo Nooraa baga nagaan dhuftanii hanaa dhufu isiniin jenne irraaanii fi maatiin kiyya kaana sissimanne irraa subscribe gochuun like gochuudhaan gara maatii keenyatti dabalamaadhaan namni viidiyoo kana dhaggeeffattu like naa godhi jechuudha nama bira akka ga'uuf na gargaara isin immoo omaayyuu sittin hir'isu isiniin jechuuti barbaada. Egaa obboloonni hedduun keessanii gaaffii garaagaraa kan isin na gaafachaa jirtanii har'a deebii isiniif laachuudhaaf dhufeetiin jira. Kanaafiyyuu hamma dhumaatti na hordofaa. Namoonni hedduun keessanii kennaa nama gara Dubaayitti nu dabarsu beektaa bakkina ni jiru naaf hin taane kan Joordaan hin jira kan hedduun keessan immoo Saudi Arabiyaa irraa gara Dubaay darbuun barbaadaa kan jettan hedduu keessantu jirtu jechuudha. Ijoolleen gara Saudi Arabiyaa jirtan irra caalli keessanii nyaatanii kan miidhamaa jirtan sababa kanaan gara Dubaayitti darbuudhaaf kan karoora qabdantu jirtu jechuudha. Akkasuma immoo kennaatii hojii galchuutii hin dandeessa kannaan jettan Beerut keessatti illee hin jirtu jechuudha. Ijoollonni hedduun keessanii kan bilbila hin qabne televezyiinii irratti illee yuutuubii search gootanii kan na hordoftan hin jirtu jechuudha. Lakkoofsa maatiitiin gizee isaan hin jirre kan na dubbistanii dhugaa dubbachuudhaaf amma kana jechuudha. Yaada nani kaasutti namni fayyadamaa nama fayyadaa jira jedhee yaadu obboloonni hedduun keessa yeroo keessan dhuftanii waan ati bakka karaa yuutuubiitiin dabarsituu nutti tolee jira kanaaf si dubbisne waan akkasitti jettanii yeroo naan mari'attanii dhugaa dubbachuudhaaf kun yaanaa fi gammachuu guddaadha jechuudha. Maaliif yuutuubii kanarraa faayidaa guddaa nani argadhu obboloota akka koo wanti nani dubbadhu wanti nani godhu suni furmaata yoo ta'e obboloota koo madaamii konna irratti bilbileessaniin jedha wanti nani hojjedhu obboloota koo hin gargaara yoo ta'e isa kana jechuudha na bu'aa guddaani. Egaa obboloonni hedduun keessanii kennaa ati nama gara Dubaayitti daddabarsuu jira karaa keetiin darbuu barbaannaa kannaan jettan hedduu keessattuu jirtu jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf ani namoota hedduu nan beekachuudha ollaanii irranii haa ta'uyyuu malee namni ollaanii irra laallu kana miti namni yeroo har'aa kanatti badeera nama qarshii caalaa namni nama jaalatu hin jiru jechuudha. Yeroo hammaa kanatti gaafa hojii tokko bakka nama tokko dubbistee nama tokko wal simsiiftee amma dhaqanii maallaqa keessirraa nyaatanii harka isaanii keessa si galfatanitti kufanii cabu jechuudha. Garuu gaafa ijoolleen keenya dhaqanii harka isaaniirra ga'anii namni hayyuu siin jedhee tooyi si deebisuu hin jiru jechuudha. Namni hajatti si maku hin jiru. Kanaafiyyuu ani wanta kanallee na sodaadha. Kanaafi nama wal siin qunnamsiisuutii hin danda'u jechuudha. Namni yeroo hamma gantuu bichaa ta'ee too qixxaa'ee isin hin jedha obboloota koo. Kanaafiyyuu ani nama wal siin qunnamsiisuutii hin danda'u isin hin jedha. Bara kana keessumaa jechuudha wantoonni ta'aa deeman wantoota nama sodaachisan gurra namaatti illee kan hin tolledha. Ittaasuudhaan immoo obboloonni hojii galchuun dandeessu. Kennaa ati naan jettanii Beerut kana keessa kan jirtanii ani obboloota koo akkuma keessanii mana madaamiin hojjedha. Kanaaf haala keessallee wanti hin beeku hin jiru nama walitti dhufeenya haala keessaa hin qabu wanta hin beeku wanta naaf galee fi bakka ofii kiyya xiqqoo ishee as tureera waan ta'eef amma naaf galeerra fidee dhufee tooyi isinitti hima malee ani hojiillee galchuutii hin danda'u wanta akkasii kanallee hin hojjedhu jechuudha. Kanaaf asumaanii gaaffii keessaniif deebii argattan jedheeti yaada isin hin jedha obboloonni dheengadda viidiyoon hojjedhe keessatti waa'ee maallaqa hirguu irratti fi erguu dhiisuu irratti kan dubbisaa turtanillee hin jirtu jechuudha. Kanallee jechuudha obboloonni madaamiin keessan yookiis immoo bakka isin jirtantu murteessaadha maallaqa keessan biratti qabachuudhaaf. Maatiin isinii bira jiraattan suni maallaqa keessan irratti maallaqa irratti namoota amoota yoo ta'an maallaqa keessan biran teessina. Sababni isaayyuu maallaqni keenya nuuf haa dabalu baankii irra yoo kaawwanne inni homaa nuun bitu bara dhufutti maallaqni dabalaa deema wanti nuti binnullee gatiisaa ol ka'aa deema yoo jenne jechuudha. Lubbuu keenya irratti illee waan hin taane fiduutii dandeenya jechuudha. Kanaafiyyuu mana jechuudha amala hin taane kan qaban ijoollee isaanillee harkaan kan deddeeman balballi keessan qulfii kan hin qabne warra akkasii
maallaqa keessan obbiratti qabachuu baattanii akkuma fedha rabbii isiniif haa ta'u gara biyyaatti maallaqa keessan ergattanii warri maatiin keessan baadiyyaa jiran horiillee akkasii bitan yookiis immoo bakka baargamoo lafuma baadiyyaa irraa yoo bitaniyyuu deebistanii gurgurachuu dandeessu jechuudha. Bu'aa waa xiqqoo isinii bu'ee kanaafiyyuu akka sana godhaa isiniin jechuuti barbaada obboloota koo gara Libaanoon Beeruut immoo hin dhufinaa jechuudha. Namni haarani qarshii Itoophiyaa yeroo hammaa kanatti jechuudha doolaarri ol ka'ee jira isumaaniyyuu 25,000 isa darbaa hin argattan jechuudha 150 jechuudha. Kanaafiyyuu otoo deemuun keessan hojjechuun keessan hin oolle waan ta'eef obboloota keessanillee as fiduudhaaf karoora kan qabdan akkasuma immoo biyya kana dhufuudhaaf karoora kan qabdan yoo jiraattan otoo gara biraa deemtanii hojjetattanii natti tola jechuudha. Maaliif miindashii isin fayyaddu humni keessan ba'uu isaatis hin oolu waan ta'eef isiniin jechuuti barbaada obboloota koo. Egaa otoo mijatee jechuudha lafuma jirtanitti hojjetattanii gara biyya keessanii galtaniillee natti tola isiniin jira. Waaqayyo immoo nu ijoollee mana madaamii keessa jirru rakkina hundumayyuu dabarsee jiraachaa jirru kana waaqayyo nu haa gargaaru jecha obboloonni nyaata hin qabne bicha mana madaamii keessa hin taa'inaadha isiniin jira. Obboloota koo iyyadhaadha mirga keessan kabachiifadha. Ijoolleen tokko jechuudha callistanii jechuudha nyaata malee hojii hojjettu jechuudha. Ani erga guyyaa akkanaatiin nyaanne maal jettu isa kana mirga dubbatachuu qabdu jechuudha. Ani fakkeenyaaf nyaadhee dhiisee namni yaadatu hin jiru jechuudha. Yeroo duraanii tokko sana booddee ani hojii hojjechuu hin danda'u jedhan hamma bakka kana fidaa kana bitaa kana mana kaa hojjedhee nyaadha malee ani danda'ee hojii hojjechuu hin danda'u jedhee akka sanatti jechuudha kanan bichisiifadhu. Kanaaf isinillee mirga keessan dubbatadha sodaatina namni isinitti mattanis haadha keessa yookiis abbaa obboleessa hin qabdan asii jechuudha. Maatiidhuma bira hojjettan madaamii keessaniin bakka nyaata kana na barbaachisa waan ta'eef naafiti nyaadheen hojjedha malee otoon hin nyaatiin hojjechuuti hin danda'u yoo jettaniin isaaniyyuu mirga keessan yoo falmattani oomaa jechuudha. Wanti isiniin jiran hin jiru isiniin jedha. Egaa obboloota koo rakkina garaa keessa kan jirtan hunduma keessaniyyuu rabbi isin haa gargaaru isiniin jechuu barbaada. Viidiyoo biraatiin ammoo walitti deebinutti nagaan naa turaa isiniin jechuu barbaada. Obboloota koo gara hojiin deemadheen irratti bilbilaa jirti madaamiin koo.